imma Abrahaami irratti jechuudha Ermeelaatti hordoftoonni Ermeelaa aaraniitu jiru. Sababni isaayyuu nuti baay'ee ishii jaallanna turre ishii kabajna turreeyyuu tokko keessattuu namni akka kiyya ishii kabaju hin jiru ishii hordofus hin jiru bilbila ishii diras hin qabatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube marti keessan jirtu nagaa keessan isin jechaa jechuudha. Naayi inoo ansiniin jedhama inoo elena lama isiniin jedha jirtu mitiire nagaa keessan isiniin jedha. Egaa gooliin kaleessaa gooluun guyyoota daddarbanii kuni baay'ee kan nama dhibuu fi kan nama ajaa'ibu yoo ta'u Abrahaamii viidiyoo afurratti raata'ee fajaajee kan baay'ee bakka ijennee boonyee jechuudha. Inni ደግሞ ሮታንሲ አቢሊ jechuudhaan kan koyuu abiliin kiyyayyuu naala gurraacha sababa ho'aatiin jechuudhaan irratti argitu miti birri adii naala luqqa'ee gurraacha dhugaan sin jira eelee sibiilaa hudduu eelee sibiilatti baay'inna keessan sinitti madda innaa jechuudha. Achi ija akkanatti rakeenyu ishitu godhe akka warri maabaartanii maaliif kana gootan jette ishitu miliikitatti godhe miliikitan hin barbaachisu ture waan baay'ee jira kallattii baay'eetu jira waan baay'ee jira yoo tonkolee hojjechuu barbaadanii waan baay'ee jira karaan ittiin abbaa manaa deeffatan tonkoleenis jira gaariinis jira jechuudha. Innaa fidanii masqalii lama mormatti kan hidhan isaanidha hin beenu wal fakkaataa dheerinni isaa hanga tokko meetirri isaa hanga tokko kan inni tokko kan inni kaameyyuu hin caala jechuudha. Kanarraa kan ka'e maal goonaree dhaqee jittu qaranu hedhe jechuudha. Achumaan ilaalutti jammarre maal yoo ilaalle eeshi innaa kaayee isayyuu immoo aturu abuluu ennaanii inturu imbuluu itti yootaan maal toofitti manummaa qabaatteetti ta'e maaliif yoo ta'e mana obboleetti doodhanii warra kan immoo poolisiidhaanii fuudhanii dhaqanii ba'uu qabadhan. Abrahaam immoo argitaniitu ennaan soofarraa xurruq jedhee dhaqee ishirraa bu'u jechuudha. Lukaan ijjeebdaan nan kolfe waaqa kunoo xurruq jedhee dhaqee ishiis immoo seetti qabattee hammatte kan caalu dhaqee laxxiree raccise jechuudha. Jarti sadan yookiin immoo arfan isaaniiyyuu walii galanii nurratti dhibbaate Eefaa Abrahaam Ruutaa Daanii isa dhugaan siniin jedhe buziyyee miskiina sijjammar jechuudha. Miskiina buziyyee maqaan dhayina siniif haadhiisu dhugaan siniin jedhe xiqqeettee jabaattee akka dubartii deessee da'umsaa kaatee mul'ishee gixxim gootee hidhattee jechuudha. Ruutaa jechuun dubartii jabduu dubartii cimteettee dubbachaa turte asawaa turte jechuudha. Oolma darbe hin dagatinaa kaa oolma darbe hin dagatinaa. Yoo kana keessa dashiin buttaa jiraadhaa dhuftee buziyyeen axxee guyyoota lama gaaf tokko fa'ee bira bultee yeroo gaarii yeroo bareedaa akka waliin dabarsan Ruutaan odeessiteetti. Ruutaanis teesseeti ani Abrahaamin an argachuu kiyyatti obboloota gaarii argadhe jettee dubbatteetti. Amma buziyyee akkuma kana dura dhiifama gaafatanitti dhiifama gaafatu. Dhiifama ni gaafatu maatiin dhiifama wal gaafatu taa'anii waan mataa dhiifama walii godhaniiti isaan jireenya isaaniitti fufu. Ermeelaan asii miidhamtuu taate jechuudha. Ermeelaan asii miidhamtuu taate. Abrahaam tooftaa fidate. Tooftaan ni fidate dhiifama naa godhi yaa Yesuus dhiifama naa godhi dam. Tooftaan inni fidate maalidha yoo jettaniitu ta'ee Abrahaam nama dubbatee murteessu miti. Nama dubbatee murteessu yookiin immoo nama dubbatee ati baay'ee jireenya koo keessaa jedhu miti. Natsiin talli jalqaba dubbii kana kaaste gaafa ishiin bilbiltuu fi Ruutaan waliin arganna jenna Ruutaan hin dallansiisti laata jedhee qubaa sana madaqee argateedha. Sana booddee Ruutaan sanatti dhufteetti akka bal'aa taate chaatti goote sanarraan kan ka'e inni rukuttaa'e dhiira gaaraaf taa'e jedhanii warra Ruutaa deeggaranis warri maaliis ol fuudhanii itti dacha'anii Ruutaatti jechuudha. Dirqama godhanii itti dacha'an. Gaafa itti dacha'anii jedhan ishiniyyuu manaa baate jechuudha. Inni dheekkamsisti jedhee qubaasaa argate. Qubaasaa argate manni isaa digame. Kanaaf Abrahaam nama dallansiisu waan hin barbaanneef fajajeen
fajajeen jireenya kana keessaa bahaa gara keetti siqaa jedhe. Haadha manaa kootii haadha mucaa kootiidha ilma luul jedhamu qaba erga jedhe. Sosobdeet as na fidde erga jedhe. Si hin barbaadu jireenya si faana dirqama yedda Ermeellaan jedhe. Maal eennashi eessatu wallaale erga qalabatiin gaafa irraa mannu amartiin gaafa irraa hiikamu maal taatanii maayyitu erga jedhe. Mana fincaanii immoo eessa manni fincaanii gaafannaanii wajjin qoysi wajjin hidhanna jennaan ani qophaa kooyyuu nan dhaqaa jedhe. Eeshimoo suuta itaa'iitii astuu maal rakkoo qaba guyyoota lamaan tokko sadan tokko jennaan nan maraadhe seetan ani fayyaan qabaa jedhe. Bishaanirra yaa'aa jira mataa kiyya miiccadhe jechaa ture. Eeshi amma qoye maal jenne ishee akkam endee Abiraan jechuudha dhugaan siin jedhe. Hordoftoota isaayyuu dheekkamsiisaa jira. Haala kanadhaan Ermeellaarraan fagaadha jedhee yaadeeras taanaan dhugaa dubbachuuf taanaan akkam tala namaa tokkotti sirrii miti kun. Sirrii miti bakka bareeda miti. Maaliif jennaani dhugaa jirti mee dhugaa jirtu dubbatee haasawee furmaata itti laatee Ermeellaayi aniif haati haalan taaneen ture kan wajjin deemaa ture. Anis yeroo baay'ee jaalala kee fudhachuu hin barbaanneen ture. Haala sanadhaan akkas taanaan anis bakka si bochisuura jedhee tolessiin jedhe. Si bochisuura gaaf sanayyuu maal jedhee ani bakka gammachuu keetiif jedheeni mucaa kiyya ilaaluu nan dhaba garuu gammachuu keetii jedheeni asiin si gammachiisadhe jaalala ishee akka simatee dubbatee ture. Ishii gammachiisuudhaaf jedhee ofiisaatiif gammadaa miti jechuudha jaalala sanatti dubbateera hasaweera jechuudha. Egaa xiiqii daanii fa'itiin qalabatiin ta'e bara kanan fuudhu saate kanan fuudhu yoo ta'e waggaa 5 waggaa 10 kana jennaan gidduutti Ermeellaanis immoo ulfaa'ee jette. Akka immoo saamaa jiru namoonni tokko tokko akka dubbataa jiranitti warra ifaatti siqaa turanii ifaanii bakka isheen itti badde iddoo isheen itti badde maaliif akka isheen itti badde marrajaa sana of harkaa qabaa ture baasuuf eshi nuti warri irraa dubbannuu fi raasofnu akkamitti irraa dubbanne akkamitti irraa kaasofnu barbaadan maal akka jennu barbaadan akkamiin jedhame hin buluun turuu hin taa'u asii hin gala mana qaba gaala qaba haadha mana qaba hin buluu intalli hin buluu mana obboleetti hin bulee Ermeellaan maal asii futee jette. Ermeellaan kan waamee daaniidha buziyyee miti. Eshi dubartii kana uumaa jira siqaayii ishee keessu eshi siqaayimaa ishee keessu. Abirahaam achitti jechuudha keeritti iyyuu buziyyee fi deefaan lakkoofne dhugaa rabbii hin lakkoofne. Namoota baay'ee biratti immoo akka waan isaanii hin barbaannetti yookiin akka waan isaanii hin barbaannetti kan isaanii jireenya sana keessa kan hin barbaanne deef hin barbaadatan jedheera gara baay'ee dubbadheerani jechuudha. Kanaaf iyyuuti nagaa bu'uu siniin jechuu barbaadaa tokko lammataa irratti immoo fi'uun Abiraam gadi bu'eera. Edda Ermeellaa faana hojii hojjechuu eegalee fi'uun Abiraam baay'ee gadi bu'e. Fi'uu jechuun immoo lakkoofsa namoota YouTube ilaalanii jechuudha. Eenyaarota kana jalqaba hojjechaa turanii 300 400 yoo xiqqaate 250 YouTube isaanii keessatti immoo jechuudha dhugaa dubbachuuf jechuudha 500 ol kan ilaalame ni jira miliyoona jala galuudhaaf jechuudha. Kanaaf iyyuu har'a galii argatu kan Abiraam ilaalu galii Ruutaa faana moo Ermeellaa faana kan jedhu ilaalee madaaleetu shaffaxe jechuudha. Shaffaxe kaameraan alas immoo kan abilii sana godhatee fi walumaa galtee isaanii ta'uu danda'a. Kana waan hin jenneef hin qabnu waan baay'ee isaa hojjetaniiru waan baay'ee isaa taasisaniiru yoo tadarban wanta baay'ee saba kanarratti hordoftoota irratti hojjetaniiru. Keetti immoo hordofaan dabalan sababni isaayyuu haadha isaanii gadi garagaltee mataadhaan irratti sibbamtu keessaa haati Ruutaa samuuna kana dhugaan siniin jedhe irra gaxama asii gadi. Viidiyoo 2-3 meelas faana hojjetaniiru. Sababa sanadhaan asii gadi garagalchanii akkam akka jaartii gochaa jiran. Akkam akka jaartii taasisaa jiran. Tasaa yeroo darbe fa'ii gaafa isheen
maalidha waraqaa da'umsa ishiitii yookiin immoo ulfa ta'uu ishiitii fidattee dhuftee nuti xonqollaannaa hin beennu. Nuti warra waaqatti bulluudha. Akkasumas immoo dubartii tokkotu gidduu jireenya keenyaa galee jireenya keenya jeeqe hin baatisa isaan jedhan fayyatte jechuudha hin garrafan jaarti. Dhugaan sinin jedhe alanga farratti cagadamu waan cagadanatti fakkaata. Kuni kan nama tasgabbeessine yookiin immoo kun kan namaaf deebii hin taane maaltu deebii ta'are barbaadanii jaalataniiti kan isaan hojii kana hojjechaa jiran. Isa kanaafuu kana booddee fataadha zanaadha mana gabbaan aagabaaniin nu rakkisu garuu homaa tokko isaan hin ta'e homaa tokko akka isaan ta'an hin barbaannu akka isaan walitti bu'an akka namni tokko keessaa hir'atu hin feenu nuti dinoota miti ilma namaati fakkaatti waaqayyooti waan ta'eef nagaa namaa hawwin garuu ani maal akka ta'e hin beeku keessi koo ermeellaadha baay'ee na sodaachaa jira maaliif jennaan dhabee jiraachuu hin danda'u jetteetti dhabee jiraachuu hin danda'u yeroo baay'ee immoo seexanni dubartoota keenya akkasuma dhaloota biyya keenya wanta baay'een goyoomsite addunyaa kanarraa gara addunyaa biraa geessite wanta ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko naasee uffay dafqeeyyoon innaa isa kana sinin jechuu jaaladha sin taap